ammas deebi'ee dhufnee jira. Mee har'a akkaataatti iskiriina keenya appilikeeshinoota jira. Appilikeeshinoota iskiriina keenya wanti nu reekardii nu godhan iskiriina moobaayilii keenya jechuudha. Baay'ee san barbaadudha. Maqaan isaa diyuu riikarder jedhama. Jettee barreessita sarchii gisee goote kan namaa instaal godha kanaa jechuudha. Namaa instaal godha kilik gisee goote kan yaadaa namaa kan dheefaadha. Appilikeeshina waa'ee isaa barbaaddan mala nuwas raawwachuu dandeessanii kilik gootuma hundaa jechuudha. Amma kan wanti jiru kana kan nama isin garsiisu jiru kana isaanii riikaardii godhu jira, isaanii waraabu jira. Akkas lakkuma reetingii isaa 47 sanarra appilikeeshina bareedaa ta'uusaa agarsiisaa jechuudha. Qabxii 5 kannanii fi urjii 5 3 4 kannanii fi akkasitti reetingii 5.7 fidee qabaa jechuudha. Bareedaa isaati appilikeeshina bareedaa isaati instaal gootaa jechuudha. Instaal gisee goote instaal godhee waan hin godhee jiruuf of nanda instaal gisee goote akkasitti kanaa jechuudha. Kan nuti deddeebiin jiru kana X riikarder kajoo kana maqaan isaa kan asirraa akkasitti achitti immoo diyuu riikarder jennaani akkasii gisee buufnee kilik gisee goone capture anything yaa jirutti godhatanii jira. Amma waan riikaardii godhu jechuudha.